Video kana keessatti kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin imo isin jalaa badee deebistanii ittiin argachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa imo bilbila keessan irraa gubachuu danda'a. Akka tasaa jechuudha. Akka carraa ta'e akkaataa ittiin deebistanii argachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Akkanumallee imo keessan bilbila tokko irraa gara bilbila biraatti akkaataa ittiin jijjiiruu dandeessan. Fakkeenyaaf bilbila kanarratti kanaan dura dhaggeeffattoota koo imo akkaawuntii qabdanii imo qabdanii amma immoo bilbila haarawaa yookaan immoo bilbila biraa bitattanii qabaachuu dandeessanii. So bilbila haarawaa kanarratti illee akkaataa ittiin imo ittiin banachuu dandeessan. Imo kanaan dura qabdan akkaataa ittiin banachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Kana qofaa miti namoonni bilbili keessan reset isin jala ta'e yookaan immoo bilbili keessan isin jala reset ta'uudhaan egaa dhaggeeffattoota koo bilbili keessan reset yeroo ta'utti haarawaatti deebi'a. Yeroo kanatti immoo appilikeeshonni bilbila keessan irraa qabdan faayiloonni bilbila keessan irraa qabdan hunduu ni badu waan ta'eef bifa haarawaan imo banachuun isin gaafata. So video kana keessatti immoo kan isinitti agarsiisu imo haarawaa banachuun isin barbaachisu. Kan isin barbaachisu maalidha? Imo kanaan dura ture akkaataa ittiin deebistanii akkaawuntii sana osoo hin jijjiirin akkaawuntiin keessan osoo hin jijjiiramin jechuudha akkaataa ittiin banachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Ani meedha chaanaala kan koo Soofuma Raap irraa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashaba harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raap. Bakka jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha qabachaa egaa har'as viidiyoo haarawaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo kana keessatti imo keessan akkaataa ittiin bilbila tokko irraa gara bilbila biraatti jijjiiruu dandeessan akkanumallee bilbila haarawaa yeroo bitattanitti imo akkaawuntii keessan osoo hin jijjiirin jechuudha imo akkaawuntii kanaan dura qabdan akkaataa ittiin bilbila haarawaa kanarratti illee itti galchuu dandeessan isinitti agarsiisa. Wantoonni kunniin steepiin hundumtuu bifa tokko qaba waan ta'eef bifuma nama isinitti agarsiisu kana itti fayyadamtanii obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan YouTube chaanaaliin kun YouTube chaanaalii barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqaba daai gara barnootichaatti. Egaa duraan dursitanii dhaggeeffattoota kan koo imo keessan bilbila tokko irraa gara bilbila biraatti jijjiiruudhaaf yookaan immoo bilbili keessan reset ta'uudhaan imoon keessan bilbila keessan irraa yookaan badu ta'e deebistanii argachuudhaaf dhaggeeffattoota kan koo wanti isin gaafatu wanta tokko gonfaadha. Tokkoffaa imo keessan lakkoofsa bilbilaa ittiin bantan qofa beekuun murteessaadha. Lakkoofsa bilbilaa imo keessan ittiin bantan yoo beektan salphamatti imo kana bilbila tokko irraa gara bilbila biraatti jijjiiruu dandeessan. Akkanumallee bilbila keessan yoo gubate yookaan reset yoo ta'e bifa nama isinitti agarsiisu kanaan imo keessan deebistanii argachuu ni dandeessu. So kanas gochuudhaaf jalqaba aappii imo bilbila keessan irraa qabaachuu qabdanii. Imo bilbila keessan irraa hin qabdan yoo ta'e aappiin imo bilbila keessan irraa hin jiru yoo ta'e gara Play Store tti deemuudhaan ergasii immoo bakka sarchi baarii kanarratti dhaggeeffattoota kan koo imo jettanii sarchi gootanii akkuma iskiriinii irratti isiniif barreesse ergasii immoo imoowwan gosoota baay'eetu jira. Imoowwan kanneen keessaa tokko buufachuudhaan gara bilbila keessaniitti install gootanii fakkeenyaaf imoowwan asirratti argaman kanneen keessaa imoon gosa baay'ee qaba. Imo laayiti kanarratti kilik gochuudhaan isin install gootanii bakka kanatti already open gochuudhaan akkaataa ittiin deebistanii akkaawuntii kan argachuu dandeessan isinitti agarsiisa. So imo keessan erga install gootanii booda open kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan gara application imo itti seentu jechuudha. Yeroo jalqabaatti gara application imo yeroo seentan haala kanaan isin seensisa agree and continue kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan privacy imo waliigaltee ni uumtanii ergasii immoo agree kan jettu kanarratti kilik gootanii waliigaltee keessan ni uumtanii ergasii immoo allow ta'ettu kanarratti kilik gochuudhaan permission ni kennitaniif jechuudha. Asirratti wantoota lama qofa beekuun murteessa. Tokkoffaa lakkoofsa imo keessan kan kanaan dura ittiin bantan yoo ta'u lammaffaa immoo biyya ittiin imo kan itti banatan fakkeenyaaf lakkoofsa Saudi Arabiyaatiin bantan yoo ta'e asirratti kilik gochuudhaan qastii yookaan rog-sadee sadiitu argama. Saudi Arabiyaa ni barbaaddanii yookaan immoo bakka kanarratti Saudi jettanii sarchi yeroo gootan salphamatti ni argatan jechuudha. Saudi yeroo jettan Saudi Arabiyaan isinii dhufti jechuudha. Itoophiyaa yoo ta'e immoo Itoophiyaan select isiniif godha. Yoo select isiniif godhu baate asirratti kilik gootanii ergasii immoo Itoophiyaan ni barbaaddu jechuudha. So koodii biyya kana barbaachuun murteessaadha. Itoophiyaan asitti argamti. So Itoophiyaa irratti kilik gootanii jechuudha. Ergasii immoo lakkoofsa bilbilaa biyya ittiin bantaniiti kan guuttan jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa Itoophiyaatiin bane waan ta'eef lakkoofsa kiyya itti guutee imo kana deebisee argachuu ni danda'a. Lakkoofsa bilbilaa erga itti guutee booda immoo mallattoo raayitii asirratti argamti. Mallattoo raayitii kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo OK kan jedhutu isinii dhufa. Lakkoofsa bilbilaa kun keessanii ta'uu akka walii galtaniif so OK kan jettu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo irra deebitanii OK yeroo jettan permission isin gaafata. Allow kan jettu kanarratti kilik gootanii akkuma asirratti argartan koodiin isiniif ergama jechuudha. Gara bilbila keessan kan amma ittiin guutan kanarratti koodii dijitii 40 isiniif ergama yookaan immoo bilbilaan isiniif bilbilanii bilbila san kaasuudhaan koodii san qabachuu ni dandeessanii. Yoo isin dhaqqabu baate immoo dhaggeeffattoota kan koo sekendiin kun hanga dhumatutti ni eegdanii ergasii immoo try again kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan irra deebitanii koodii gaafachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf ana koodiin kun nan dhaqqabne waan ta'eef try again kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan irra deebiidhaan koodiin kun akka naaf ergamu gochuu ni danda'a. Ergasii immoo koodiin sun naaf ergama jechuudha gara bilbila kan kootiitiin. Fakkeenyaaf koodiin naaf ergamee jira akkuma asirratti argartan imo jedha. Jalatti immoo your imo verification code is
jedheetiin ergasii immoo lakkoofsa kana naaf ergee jira dijitii 4 jechuudha. Dijitii 4 itti galchitan jechuudha. Son dogongoriin itti galchitanii ergasii immoo verify isinii godhaa jechuudha. Imo keessan bifa salphaadhaan akkuma sarara argattan ergasii immoo allow kayyatu kanarra kilik gootanii walii galtee uumtanii ergasii immoo permission imoodhaaf ni kennitanii agree kayyatu kanarra kilik gochuudha. Akkuma sarara ergasii immoo allow jettanii akkuma sarara argattan imo kan koo bifa haarawaan jechuudha. Deebisee argadhee jira jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo hiriyoonni kan koo kan asirratti argaman tokkoon isaanii hin banne imo kana bifa haarawaan bilbila haarawaa irratti illee jijjiirachuudhaan banachuu danda'a. Akkanumallee bilbilli keessa yoo isin jala kan reset ta'u yookaan immoo kan isin jala gubatu ta'e haala kanaan deebistanii imo keessan akkaawuntii keessan osoo hin jijjiirin akkaawuntii makanaan dura ture hiriyoota keessan deebistanii argachuu dandeessanii itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Egaa viidiyoo kana keessa warroonni bilbila tokko irraa gara bilbila biraatti imo keessan jijjiiruu barbaadan akkanumallee bilbilli keessan isin jala haaromsame yookaan reset ta'e bifa kanaan imo keessan kan kanaan dura akkaawuntiin sun osoo hin jijjiiramin hiriyoota keessan osoo hin dhabin bifa kanaan banachuu dandeessanii itti fayyadamaadha. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa barattan akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqabaadha. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.